Eegani waltajjii maree ispoortii keenya dhimma biyya alaatiin Premier League Itoophiyaa CBE Premier League Itoophiyaa irratti xiyyeeffannee kan biyya keessaa kan mammataa hinee gara alaatti mootii gaafa ceenu Champions League Awuroopaatti ceena isaa qabnu wajjiniin deemuudhaaf jechuudha. Champions League Awurooppaa kilaboonni gurguddoon ardicha kilaboonni akka Arsenal, Manchester City, Barcelona, Paris Saint-Germain Champions League shaampiyoonii kan ta'e goolii hedduu galchanii jiru. Walumaa galatti gooliiwwan 43 jalqabaa lakkoofne. Kan Arsenal irraa eegalee gooliiwwan hin eeggamnedha. PSV'n goolii Napoli irratti galchee jira. Shaampiyooniin bara darbee goolii 7 galcheera. Paris Saint-Germain Bayer Leverkusen irratti. Barcelonaan goolii 6 Olympiacos irra galchee jira. Arsenal taphoota 3 goolii osoon keessummeessin walitti aansuun injifatee jira. Tapha kana irratti wantoonni haaraa lama jennee kaasnu tokko Atletico Madrid goolii 4 keessummeessuu isaati. Lammaffaa kan taphataan Arsenal Gyökeres goolii 2 galchuu isaati. Kunniin odeeffannoowwan haaraa taphoota kaleessaa irratti riikardiiwwan Gyökeres taphoota 7 goolii galchine haaraa galchee jira. Wantoonni kunniin kan taphoota irratti kan mul'atanidha. Taphoonni hedduun taphatamaniiti jiru gooliin 43. Erling Braut Haaland taphataan Manchester City taphoota 12 walitti aansee tapha gooliitti galcheedha. Villarreal irratti goolii galchee jira. Bernardo Silva City'dhaaf goolii galchee 2-0 Stadio della Ceramicaatti mo'achuudhaan kan deebi'e gareen Pep Guardiola. Walumaa galatti garuu taphoota Champions League Awurooppaa kanaatiin bara darbe guyyaa xumuraatiin goolii hedduu kan galee goolii 64tti galee ture guyyaa xumuraatiin jechuudha. Innuyyuu taphoota 18tiin goolii 64 kan galee jechuudha. Kun mootii tapha guyyaa tokkootiin gooliin 43 gaafa galu kuni kan jalqabaate jechuun danda'ama. Bara 1997 garuu taphoota 12tiin gooliiwwan 44 Champions League Awurooppaatiin guyyaa tokkotti galee ture. Gooliiwwan hedduu taphatti galee jechuun ni danda'ama. Meenduma fuuti kana duratti garuu mootii dhimma kana bal'inaan osoo hin ce'in duratti dhaggeeffattoonni keenyas nu hordofaatii jiru maalluun jechaa jiru waan jedhus gidduudhaan mootii osoo yaada isaaniitillee qilleensa roolchine gaariidha. Bareeda. Egaa ergaawwan lakkoofsota bilbilaatiin akkasumas maqaadhaanis barreeffamee nu ergamee jira. Tokkoffaa dhimma CBE Itoophiyaa Premier League irrattidha. Dhimma OBN taphoota Premier League Itoophiyaa dabarsuu isaatiin gammachuu akka qaban fakkeenyaaf Muhiddin Shaafi Bunnoo Beddellee irraa nuuf barreesseeti kan inni jiru. Dabalataan Umar Ahmed Jimmaa Dedoo irraa nuuf barreesseeti jira. Akkasumas taphoota Champions League Awurooppaa irrattis kan barreeffaman hedduudha. Akka yaada waliigalaa gaafa kaastu taphoota kaleessaa irratti akkasumas taphoota har'a qabxii tilmaamuudha. Liverpool Chelsea odoo dabatiin deeggartoonni Liverpool fi Chelsea taphoota tilmaamuu jalqabaniiti jiru. Jalqabuun badhaasni jira waan ta'eef tilmaamni sa'aatiin tilmaamni badhaasaaf lakkaa'amu garuu gaafa taphichi eegaluudha. Sa'aatii 4 booda taphni isaanii kan eegalu sanarraa tapha mootii tapha OBN garee shaampiyoonataatiin dabarsu fakkeenyaaf har'a tapha Liverpool fi Frankfurt kanaaf tapha sana tilmaama sirrii kan tilmaamedha kan argatu jechuudha. Namoonni egaa tilmaama isaanii garuu gaariidha sumaan ka'anii nutis booda maqaa isaanii kan eeruuf ni ta'a. Qellama Wallaggaa irraa akkasumas Bunnoo Beddellee kan ergaawwan haga ammaa kan OBN SMS saappaa dura buusuudhaan kan ergaman namoonni baay'een garuu kallattiidhumaan saappaa otoo hin barreessin kan ergaa isaanii duraan ga'anis hedduu. Tole gara London Emirates adeemnu kaleessa taphni gareen Diego Simeone Atletico Madrid akkasumallee kan Mikel Arteta Arsenal waliin taphatan tapha gooliin hamma kanaan ni galate hin eegdedha ture. Daqiiqa 14 keessatti Arsenal goolii 4 Atletico Madrid irratti roobse. Boqonnaa booda Mikel Artetaan akkaan garee isaa qoratee gara durii deebi'ee jechuun danda'ama. Andoo goroota tokko cimna Arsenal goolii jalqaba kubbaa dhaabate irraa Arsenal beekamaadha. Gabriel Magalhaes kubbaa dhaabate sana galchee achi keessa transitionin Diego Simeone jijjiirraa taphattoota raawwataniin keessattuu jidduu irratti jijjiirraan taphattoota erga raawwatamee booda sararri jidduu Atletico Madrid qophaa'an turre taphattoota Arsenal keessattuu goolii lammaffaa akkaataa itti galee gaafa laaltu taphattoota sarara jidduu irraa kubbaa fudhateeti Maitland Niles deemee taphattoota kan Martinelliidhaaf kan mijeesse jechuudha. So Conor Gallagher jijjiiramee seenee qophaa'an turre tapha sana ittisuun yookiin kubbaa sana ittisuun hojii isaa ture.
transition sana kan isatti Arsenal goolii lammaffaa galchuudhaan taphattoota Atletico goolii buusuudhaaf danda'ee jira. Gyökeres sana booda goolii lammaffaa Arsenal garaagarummaa yookiin riikardii Atletico Madrid goolii afurii fi goolii baay'eetiin injifatamee jalqabaa ta'uun itti galmaa'ee lamatti dabaleetti kan inni jiru. Diego Simeone boqonnaa dura gareen isaanii gaarii ture. Even taphicha akkaataa jalqaban gaafa laaltu kubbaa kan kallattiidhaan kubbaa kan yaaliin goolii taphattoonni Atletico Madrid yookiin kan isaan rukutamtu dagalee goolii kan rukutaat kan turetu deebi'ee Arsenal carraa goolii ittiin argate jechuudha. Daqiiqaawwan 14 dogoggora isaan uuman sana keessatti gooliin afur keessummeessuudhaaf danda'anii jiru. Sana booda garuu kubbaa taphicha to'achuu hin dandeenye. Yaa deeggartoonni 59 fi 200 ol ta'an istaadiyeemii Emirates argamanii tapha kana daawwataniiti jiru. Gyökeres taphoota torban darbaniif walitti aansee gooliin galchine qeeqamaa ture si goolii jalqabaatis gaafa galchuu miirri gammachuurraa mul'achaa turre taphattoota Arsenaaltu isaaf gammachuuf sododanii daddarbaa turanii kan lammaffaa irratti garuu sirnaan gammachuu isaa ibsatee ture Gyökeres. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteta namoyyuuti Gyökeres Arsenaal garee fooyyee gochaatii jira jechuudhaan dubbatee jira tarii. Psychology isaaf ta'u sana hojii isaatiin sana waan madaalurraa Haaland yaada kenname fakkaata. Hundumaafuu gara fuulduraatti ni ilaalla. Amma jalqabbii barichaa irratti argamna. Taphataa tokko yeroo kanatti qeequunis jajuunis baay'ee ulfaataadha waan ta'eef ligichaafis kilabichaafis liigii Poortugaal fi Premier League England ammas garaagarummaa waliif faallaadha dugdaaf garaadha. Kanaaf baay'ee yeroo kan isa barbaachisu ta'uu danda'a garuu mootii kaleessa goolii lama galchuun xiinsammuu isaatiif illee waan bareedaadha jechuun danda'ama. Gara De La Ceramica Spain haa deemnuti. Kaleessa Siitiin gara Villarreal deemee 2-0 ammoo eegaleetii jira. Akkuma kaasne Erling Haaland taphoota 12 walitti aansitootii goolii galchee jira. Bara dorgommii kana inumaayuuti kan bara jalqaba Siitiidhaan mallatteessuu caalaa goolii hedduu galchee xumuruu danda'a jedhamaa jira. Haaland haalamatti deema. Even amma akkasiitii fakkeenyaaf bara jalqabaa sana gaafa laaltu De Bruyne fa'aa garee kana keessa jiru. Taphattoonni kubbaawwan goolii ta'an mijeessuu danda'an taphattoota jajjaboon garee sana keessa turan. Amma Siitiin garee sanaa miti garuu Haaland garee jalqabaa ol of jijjiireeti kan dhiyaate. Taphattoota naam qofa irratti barana taphoota bara kana taphataman irratti taphattoota naam qofa irratti goolii kan soon galchiin kan inni ba'e. Walittaan sun Siitiin gaarii ta'uu baates Haaland gaariidha. Siitiin injifatee ba'a ga'umsa isaatiin. Haaland gaarii taanaan immoo even biyya isaallee waancaa addunyaatiif dabarseeti kan inni jiru gooliiwwan inni galchuun. Haaland egaa Pep Guardiola kanaan dura Haalandin ingorsituu jedhamanii yaada naa ajaa'ibee keessa ani jiruu koo keessatti goolii 10 hin caalle kan hin galche nama kana maal jedhanii gorsisaa jechuudhaan kaasanii jiru. Haaland nama gorfamuu miti kubbaan ni galchu gaafa laaltu humna isaa garee isaa ittisuudhaan gargaaraa jira. Gooliiwwan iddoo barbaade irraa galchaati kan inni jiru. Yeroo ammaa taphataa sarara fuulduraa adda jechuun ni dandeessa. Sirna isaas qaama isaas sammuu isaas sirraan fayyadamaa jira. Erling Haaland taphoota 12 kana keessaati amma taphoota 12 walitti aansee goolii galchee jira. Bara dorgommii kana taphoota irratti taphateen taphata kittii qofaani goolii sun galchiin kan inni ba'e. Taphoottan 14 darbanii namooti biyya isaatii fi Norway fi Manchester Cityidhaaf gooliiwwan 24 galcheeti jira. Adeemsa kanaan itti fufnaan jedha. Xiinxalli dhiyeenya BBC Sport baasee naannoo goolii 100 galchuu danda'a jira. Kan irratti bara 2011 dogoggoruu baadhee Lionel Messiin goolii 91 galchee xumuruunsaa ani yaadatama dorgommii hundaan kalandarii tokko keessatti jechuudha. Bara dorgommii tokko keessatti hundumaaf Haaland sana ni godha. Adeemsa kanaan immoo itti ni fufaa kan jedhu walumaan ilaalla. City mooyuuti morkataa Premier League England fi Champions League Europa gochuu danda'a kan jedhu walumaan ni ilaalla. Gara Barcelona Catalonia haa deemnuti. Kaleessa Marcus Rashford fi akkasumallee Fermin Lopez illee guyyaa adda ture jechuun danda'ama. Barcelona's goolii 6 galchee jira. Rashford akkasumas Fermin Lopez goolii 3 akkasumas Rashford goolii 2 goolii 5 taphattoonni lachuu galchanii kan isaan jiran. Barcelonaan keessattuu kaardii diimaadhaan taphataan Olympiacos erga dirree dhaabee booda goolii hedduudha kan inni galche. Seenaa tapha sana kan jijjiires kaardii diimaa sana jechuun dandeenya. Taphoota birootiin Inter Milan goolii 4-0 Union Saint-Gilloise mo'atee jira. Dumfries, Lautaro Martinez akkan Calhanoglu akkasumallee Stopitio gooliiwwan Inter Milaniif galchaniiti jiru. Akkasuma mootii PSG illee goolii 7-2 Bayer Leverkusen kan mo'e William Pacho akkasumallee Desire Douin goolii 2 kan galchee Kevicha Kvaratskhelia
Nuno Mendes, Ousmane Dembele fi Vitinaan gooliiwwan torban garee Luis Enriqueetii fi galchaniiti jiru. Taphoota birootiin PSV Eindhoven jaavlamaan Napoli moo jira. Newcastle 3-0 Benfica yommuu Borussia Dortmund 4-2 Copenhagen injifateeti jira. Taphoota Champions League Awurooppaa har'a taphataman immoo itti dhaggeeffattoota keenya biraan geenyetooti haa xumuruuti. Athletic Bilbaoon Qarabak wajjin Galatasaray Bodo Glimt wajjin ni taphatu. Atalantaan Slavia Praha Bayern Munich Club Brugge akkasumallee Chelsea Ajax Amsterdam Eintracht Frankfurt Liverpool wajjin Monaco Tottenham Real Madrid Juventus Sporting Lisbon ammooti Olympique de Marseille wajjin kan taphatan taphoota Champions League Awurooppaa irratti taphatanidha. Taphaara Liverpool gara Germany Frankfurt imaluudhaani Eintracht Frankfurt wajjin sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan taphatu ammoo OBN dirree shaampiyoonota tamsaasa kallattiitiin akkuma baratame yaada qalbiidhaan gara German Frankfurt isin geessuudhaan isin ni daawwachiisa. Miiltowwan keenya qophaa'aniiti jiru. Isa wajjiniin galgala irraa eegaluudhaan turtii gaarii isin hawwinee jirra. Garuu qophiileen raadiyoo OBN guyyaa guutuutti fufuu isa wajjin oolmaa gaarii isin hawwineerra.